أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله وأشهد وأشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله أن رقام بها أن رقم بها ربي تكو ملك أن هكان قبر مهنجرو ربيتكم عليك أنا كان قبر مجرو محمديس محمد قربتش ربي في قرب شرديشي إرقما الله تو إسا إركما الله توسا رقانا بها رقانا بها عيسى يوكين يسوس كريستوس عيسى يمكن يسوع كريستوس قربتش ربي في قرب شرديشي إرقما ربي إركما ربي كان سبع إسرائيل في إرقمه كان سبع إسرائيل في إركني تو إسا أو عيسى برده برتي أمانه مني لبك ينفرده نجيب ينفرتي ilma waaqaa fi ilma waaqaa fi waaqaas akkan ta'in waaqa sakkan ta'in garbicha rabbii fi ergamaa rabbii ta'uu isaa garbicha rabbii fi ergamaa ta'uu isaa amaneen jira. amaneen jira. Yaa rabbii kiyya islaamummaarra na jiraachisi. Yaa rabbii kiyya islaamummaarra na jiraachisi. Irratti na ajjeesi, irratti na kaasi. Irratti na ajjeesi, irratti na kaasi. Irratti na milkeessi. Irratti na milkeessi. Allahu akbar. Feetu waan ati feete rabbi sii kenne. Allahu akbar. Mubarakiitu jaansi argee ol galchaa jedhe. Namni si agaree hin jiru. Galanni rabbiif haa ta'u. Galatoomi. Rabbiin arra carraa sii kenne. Garee gartee islaamummaa irratti kan rabbi si deebise alhamdulillah. Akkas bareeddu laalme. Kullaa sinna oftu islaamummaan kofoo kaayyateen caffartu. Kirrii ni dhatta, kirrii hin qabda. Ni qabu. Duraanuu uffanne jechooti. Feenteen itti namantu kirrii duraanuu akkasitti. Bartee baga rabbi islaamummaa sii kenne. Haadhaaf ebbaan kee lubbuun jiru. Hin jirani. Masha Allah. Aboo baga gammadde baga si deebise. Wanna eddamu tokko lateera mun nagalchi dee barreessan illeen shahaadaa eddamu lateera. Rabbiin akkasi baga si jiraachise. Folowii eenyu mee maammee foloo godhi lakkoofsa as irraa fuutee garee keessatti akka barattu. Har'a galgala kan qulqulleeffadhu. Qaama dhiqadhu. Sagadaas nama si barsiisu dubartii si goona yoo as jala gartee Jamiilaan fa'aa Nasraan fa'aa jiraatanis inshallah akka itti barattu dubbistuun ijoollee si goona garee islaamummaa keessa garee shahaadaa keessatti dhuftee baratta biiznillah joo jabaattee islaamummaa raggaatee jiraatta yookaan Yesuus wangeeluma kana si qabdi takka dhuftee kana siin gooti siin kutti jechuu yookaan barachuu qabda wangeela Yesuus ilma namaati in nyaata akkuma ati haadha qabdutti haadha qaba. Dinqii abbaa malee dhalate malee Aadam haadhaaf ebbaan qabu. Hawaa yookaan Heewaanis haadhaaf ebbaan qabdu. So uumama hunda rabbiin akka fedhetti yakhluqu maa yashaa akka fedhetti namni haadhaaf ebbaa malee dhalate waaqan ta'u osoo kan waaqa ta'u taate Aadam osoo kan waaqa ta'u taate nama Malkisaadiq jedhamu tokko wangeela keessa Ibroota torba boqonnaa takka kan jiru. Waliigalee atis haadhaaf ebbaa kee jidduu dhuftee waaqayyo si uume shamara si godhee ana dhiira godhe Yesuusis abbaa malee Maariyaam irraa dhalate akkuma anaaf dhalate jechuun beektanii ma dhalate dubartiin isaan deetti. Matarraan deetti jalumaan dhalate jechuudha. Hin dhalate waaqayyoon dhalatu. Gadaameessaa kamitti dubartiin baadhatti mee dubartiin akka teeti. Waliigalee kanaaf Yesuus nama kabajamaa ergamaa rabbii saba Israa'eliif rabbiin eega Muusaa booda ergee Muusaanis ergama Abrahaam Salamoon hundi ergama. Kanaaf jiruu bareedduu rabbi si haa jiraachisu jabaadhu maybe ijoollee islaamaa ta'ammati gartee waliin galtuun waasiin jechuu mala booda.
إسان سر الدولان إفدانغا تركان إسان التلالتين كان التلالة قرانا أنا التلال لالتين ورا تيك توكي سي أرى ما شاء الله سنجر أنا رسي بسم برو سي بارم فرو سي ربسان إسلام ما غرا غرتي دفته خنا ديرا بربادا دفته سنجر نما كريستيانو نيس هاي ديرا نمني أمانتي مالي نرجعتو إسلام تو مالي نم ديرا نرجعتو أنت كيف سنجرتو ولدا أنجر ورد ماري ولدا orang suta juga overrap suta juga Ustaz Ahmad duga kesi dira barbada demte irtifaan akkamatti garti baate jolle kristaana dira barbada demte jiran kanaaf sirraa gabaabsa inshallah cufachuu leen dandeessaa jabaadhu maqaan kee guututti kanuma Fatiha maqaan kiyya guutuu. Fatiha Fatu jedhan ka Fatiha tolee jira. bara kana cicciranii bar waa hunda cicciranii maqaa Masha Allah. Fatiha akkas rabbi si Baru bareedee malee rabbi si bareechisu amantii bareedduu rabbi si kenne wanni amantii sirraa barbaaddu ammoo barnoota. Namni islaamummaa keessa yoo dhufe ni mokkorama ammoo obboleettii teeritan akkas ija dhukkubudha. Masha Allah jabaadhuutii islaamummaa irratti barnoota islaamummaa wal namarraa feetu barnoota malee maqaa miti dhama feeti barachuu feeti. Rabbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqra jedheen. Nama wanni dura itti ajajame barnoota wanni waan hunda dursu barnoota kee baradhuuti islaama mallee gartanii ka social media yookaan ka maqaa kana osoo hin tahin ati kadhamaa ka dhugaasan ta'uuf yaalii rabbii waan ofii jaalate sii kenne jabaadhu islaamummaa rabbitu namaa kenna malee waan namni namaa kennu miti waan namni namarraa fudhatu miti jabaadhuuti rabbi si haa laaffisu rabbi si haa jajjabeessu jajjabaadhu waan gara maatii ta'eetis armeeto abbaa koo gammadee Alhamdulillah waaqa tokkichaan waaqessa nama waaqessu Yesuus ergamaa rabbiiti jettee tamasa kamtu rabbi si haa godhu ijoollee isaati dhalootaan Arsiidha. Mashallah intala si ko amandoote amado oy intoltu benten intoltu ararge fe waan irra intoltu si ko amando fe afran qallo abo arsi ba fi ararge ra benten akka fakatu la ilaha illallah alola ne waaqa oy to arsi ba ararge so fete muramte jala waaqessu nama yetebo nama waaqessu ararge to arsi to oromo akkasi waaqessu nama ish maaliat Baay'ee abbaan kiyya yeroo hundumaa du'aayi naaf godha jechuun baay'ee du'aayi qaba du'aayitti namana baay'ee du'aayi naaf garuu yoo guyyaa tokko waan na jaalatuuf naas qayyamu waan hin barbaanneef natti maa hiriyoota kiyyaan na gorsa hiriyoota kiyyaan na gorsa yeroo baay'ee kazaan dheengada dammoo maqaa